Ashama harkafuun dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo isiniif dhiyeessaa ture har'as seenaa goota Oromoo tokko qabadee dhufee jira. Turtiin keessan nafaan haa ta'uu naffeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo weellisaa Usmaayoo Muusaati. Usmaayoo Muusaa bara 1967 magaalaa Haramaayaatti dhalate. Ijoollee afran qalloo kanneen akka Abdii Kophee, Kadiir Sa'iid, Adam Haruun Halloo Daawii waliin ta'uudhaan aadaa siyaasa hawaasummaa Oromoo weellisaa ture. Akkasumas hawwisoo baandii higadaatti makamuun maccaa fi tuulama waliin Oromiyaa guutuu naanna'ee ilmaan Oromoo diina walirraa fageessa walitti fiduuf hiriyoottan isaa wajjin baay'isee dhamaa ture. Bara 1991 yeroo mootummaan ce'umsaa hawwisoo caffee gadaatti makamuudhaan sheera olaanaa isaan xixaa turanitti shoora olaanaa inni taphataa ture. Yeroo hoggantoonni siyaasaa dhiibbaa siyaasaaf biyya keessatti mul'ateen biyya gadhiisanii biyya isaaniitii bahanettis weellee bilisummaa imimmaan ija koo wal mareen obsee sirraan deemu nan dadhabe garaa si dhiibee hin jiraadhu biyya koo Oromiyaa yoon sirran jiraadhe jiruun kiyya fayya jedhu weellisuudhaan abdii siyaasa bara 1991 uummata Oromoo keessatti facaatee turte irratti beenzila firfirse artist Usmaayoo Muusaa. Bara 1995 albaba Waamti jedhu qopheessuun uummata Oromoof gumaache olaanaa kan godhe weellisaan jaalatamaan kun hiriyeen dargaggoota Oromoo geessee isa qunnamte. Bara 1996 daktaarota qabamee murtii kijibdootaatiin waggaa 8 irratti murtaa'e. Mana hidhaa seene. Abbaa daa'imman 4 kan ture weellisaan Usmaayoo Muusaa mana hidhaatti Maakalaawii Qaallittii fi Zuwaayii dugdaatti yeroo dararamaa turetti haati manaa isaa gaafatti mana hidhaa deemaa turte. Dhaabni yookaan namni bira dhaqee isa gaafatu hin jiru ture. Haati manaa isaa daa'imman wajjin rakkachaa isas achii baasuuf dhamaa turte. Garuu osoo wanni hin argin daa'imman abbaa manaa ishees gattee addunyaa irraa boqotte haati manaa isaa. Ilmaan weellisaa kanas bilisummaa sabaaf jecha gad dhiistee dhabde. Ilmaan isaanis bittinnoofte. Waggaa 8 booda erga bahe battalumatti albama haara laphee uummata Oromoo keessatti chaappeffamte. Hafteen gabbara oolche sirboota kanneen keessaa abdii muradhee hin taa'u yoomu hanga bilisoomu ol jedhee deemu ejjannoon inni qabsoo Oromoo irratti qabu kan agarsiistu ture. Oromoon ofiin carraaquun yoo galma gahe malee orma irraa mirga walabaa eeggachuun gowwummaa akka ta'e jala muree bifa aariitiin itti hime. Usmaayoo Muusaa kana malees albama isaa kana keessatti haala jireenya maatii isaatiif jireenya isaa kan ibsitu weelluu akkana jettu ibsaa ture. Dukkanarraa ifaffaa bulkaa dukkana baradeera nalage jireenya koo maraa sayoo naabariiteetiin hundarkaa dukkanarraa ifaffaa bulkaa. Jireenya dukkanaa manaa keessattis dabarse kan ibsitu turte weelleen isaa tun akkana jetti weelleen isaa kunis. Dukkana hunqubtoo namni itti na darbee sinna baase keessaa fedhiiteetiin dhibee dukkana didee hawee yeroo sanis albama akkana jettu gadi dhiise. Jiraadhu kan birtaa'ee biyyaa fi biyyee torratti sabaa fi aanaa koo keessatti akka falmachuu naa murtii sodaa lubbuutti yaajee biyyaa bahee garbaajee jiraadhu kan birtaa'ee
biyya fi biyyee torratti sabaa fi aanaa koo keessatti akka falmachuu na murtii. Diina dhoksatti mana dukkanaa keessatti weellisa dhugaa kana irratti raawwatu ilaaluun kan dadhabe dachee Oromiyaa diina harkaa miliqsuudhaan gara jalaa dhokate. Sirni awwaalcha isaas Sadaasa 18 bara 2006 akka namoonni hedduun argamanitti magaalaa Cirootti raawwate. Weellisaa kan jaalatamaa fi dhimma Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphateedha. Keessattuu weellistoonni Oromoo fakkeenyummaa gaarii nama ta'uudha. Weellisaan Usmaayoo Muusaa nama akka dhimma Oromoo keessatti gahee guddaa qabu. Artistoota Oromoo hedduus waan hedduu isarraa baratan, seenaa hedduu garaa nama nyaatu, seenaa hedduu Oromoo keessatti dalageedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Anka isinii dhiyeesse Areedii Kadir. Biyya fi biyyee torratti sabaa fi aanaa koo keessatti akka falmachuu na murtii. Sodaa lubbuutti yaajee biyya bahee garbaajee.